الرجالة يفتان نما ربي نما قالتهم فتو جندرة حديثني درا جنسان ربي قالتهم فني نما قالتهم فتين جتشورا خناف قالتهم أول فادا سنين جنة قالني خيسان قد دادا نمني في ولي كابينيا والكاباتشون كابينيا جالتي ربي تيرو ربي تي سين كاباتشون كي كابينيا ناف جالتي mana guddaa kana hawaasni keenya akkuma dur isinitti himne san keessaa bahuudhaaf waggaa hedduu itti fudhata mana nuti baatee afuriif osoo guyyaa tokko boqonnaa hin qabne gimbanyaan nama 15 nama 10 nama 7 nama 8 asiin dhabaman ittuma fiigu jirra keessaa bahuu dadhabne malee isaa barra guddaadha mana silaa shimallisuu guyyaa dhiyoo kaasiin gakkute goree laaluu qabu beeku projektii guddoodha beeku projektii guddoo yoo aanaa taate malee hawaasni araddaa takkaa yookaan araddaa lama sadii keessaa bahu miti haa ta'u namni wal qabu waan dhaben qabu namni tokkummaa qabu waan hin dalayne qabu tokkummaan jiraannaan tokkummaan nu bira dhaabbattanii barattoota keessan hirmaachiftanii ifiifillee hirmaattanii dalagaa guddoo tana nu salphiftanii hafalleessitanii akka yeroo gabaabduu keessatti umuru nu gootanii galata keessan rabbi jannataan isin haa deebisu amiin abu yaasir kiyya gaafas du'aa illee gootanii isin bira jirraas nuun jettanii obboleeyyan keenya qaqqaalii kana wajjin nu bira deemtan isin bira jirraan ta'een sanarra bakka tanaan eega rabbiitiin nu geeyse asumaan galatoomaa isiniin jecha mee gaafa as dhuftanii ilaaltanii deemtanii fi irra waan isin dhageemu gaafa sulumaan qalbii cabaa turre irra maal jettame alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد duraan dursee daawwattoota keenya warri ammaantana fuula miidiyaatti nu daawwachaa jirtan arra bakki jirru laangay bakka dheengadda caalima guddaa itti dhufa jennee waywaataa turre bakka caalima ulamaa barsiisu sheekkan barsiisu itti dhufa jennee waywaataa turre jirraa duraan dursee salaamtaan jaalalaa hunda keessanuu bakka jirtanitti isinitti haadha qabdu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ergaan salaammadhee booda duuba galata qalbirraa ka'e hawaasa keenya ijoollee teenya baqattoota warra biyya ormaa keessa kushiinaa namaa keessa gubachaa diiniin rabbii anaan haa qubatu jettan tokko keessa rabbiin isin beekaan isin beekuu baadhuu si hedduu nu galatooma bakka jirtanitti khayrii dalagaa jirtanii galatooma oromiyaan guutuun bakki caalimni qubatu bakki masjida rabbi bakki madarasaadhaa isiniin jaaramaa jirti hedduu nuuf galatooma rizqii isin argattan keessa barakaa rabbi haa kaa'uu jannaani erga isaaniiti barsiisonni diinii warri diinii rabbii barsiisaa jirtan galatooma ulfaadha bakka isin bu'ee dhugumatti isin dhaaltu anbiyaati dhugumatti isin warra amaanaa gaggeessuuf deemu haqaaf dhaabbattan ganaallee bakka rakkoon hawaasa keenyaa rakkoon diinii jirtu akka dhaabbattan isin dhaammachaa hedduu galatoomaa jechuun barbaada asumaan sheekha keenya shee'anas barsiisaa diinii akkasuma gameeysa munashida keenya nama sagalee qofaan osoo hin ta'in hojiinis akka diiniif dhaabbatu hawaasa isaa agarsiisaa jiru waan kana yeroo hojjettu mindaa warra hawaasa naannoo kanaarraa barbaadde osoo hin tahin rabbiif hojjechaa jirta namni jireenya magaalaa baree baadiyyaa gaddeebi'ee taa'uun akkuma beekamu aadumattuu hedduu ulfaataadha garuu namoonni haala qilleensa magaalaarraa bahanii baadiyyaa deebi'uu danda'anii lubbuu isaanii baadiyyaa keessa teeysan hundi namoota bi'aa injifatan jechuudhaan laalaman an akka nama tokkootitti hedduudhaan sheekanas dinqisiifadha diiniif dhaabbattaa ammallee ganaallee as qofa osoo hin tahin hawaasa kee guutuu akka kaddamtu amaanaa siin jechuun barbaada hedduu barsiisota diinii hunda bakka bu'ee galatoomii obboleessa keenya jechuun barbaada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu daawwattoota fi hordoftoota Facebook Ustaaz Anas hundi keessanuu laangayitti argamna laangay ilmi biyyaa baate biyyatti deebisuu qabsoo yoo kan jiyoota dura jalqabne asin geenye jirra manni kun kunoo as gahee jira xumurarra jira sheeninis insha Allah yeroo gabaabatti akka asin nu galu abdii qabna ijoolleen teenyatun qaamaan ijoollee malee ustaazota hundi isaaniiti insha Allah hojii guddaa hojjetanii mana kana akka sadarkaa kana gahu godhanii jira manni kun horii xiqqaa hin finne kuno asin geenye jira ustaazni keenya ustaaz Anasilleen ji'a 4 guutuu asin galee maatii isaa dagatee qe'ee isaa dagatee waan kana jira kuno asin geenye jira ijoollee teenya barattoota markazoota adda addaa kan hojii kana hojjechaa as geessan hojii bareedduu kana
tumsitanii asiin geessan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna nuti bakka takkaa jirraarra asitti argamna hojii isin eegalchiifne saniif alhamdulillah as geesse hojiin xumuramtee jirti manni kun piroojeektii guddaa fakkaata waa mana nama takkaati miti mana ilmiin itti galtu silaahuuhi asiin geenye hojii keessanii baga gammaddanii hojii sadaqatun jaariyaa ta ilmiin keessaa madditu asiin geessan kanaaf asiin geenye jirra hojii kana bakka horiin keessan seene jala seenne isiniif laaluuf dhufne horiin keessan bakka tana gahee jira baga gammaddan alhamdulillah ganaallee hojii khayrii jabaadha ustaazota keenya isinillee galatooma ulfaadha isiniin jenna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyee haasawni tokkollee ni lafne obboleeyyan kiyya hedduu haasawanii ustaaznillee hedduu haasee galatoomallee jaan ani carraa kana waan hin jechuu barbaadu ustaazan waan kana keessatti gumaacha godhan hanga kana qofaa miti ustaazan hedduun nu duubaafe warra hedduu tokko jira ka qaamaanis itti argamuu hin dandeenyu kan hojii hirmaatee sagantaan akka milkooytuuf waa hunda hojii godhee akka manni kun sheekaa deemee as ga'u diin gargaaree asiin ga'e sheekaa shakhsiyatan nama osoo hin ta'e wanni gargaaran diin gargaaran diin gargaaruun keessan irra bakka harkatee bakka bareedaarra jira sadarkaa bareedaarra jira sheeyanas kan yaamee waan kana hirmaadhaan hunjees ustaaza keenya munashida keenya galanni isaa guddaadha rabbiin jazaa isaa kafaluuf jecha akkasuma ustaazan keenya warra diini bakka feetettu bakka feenoo jiraanne diinni hojjanna wajji hojjanna jee nu wajjiin gamtummaadhaan tokkummaadhaan dhaabbatee bakka tana gamtaa adda addaa irraa hirmaatee akka sagantaan milkooytuuf nu cinaa dhaabbate jazaa isaanii rabbi haa kafaluufi asumaan galatoomaa jechuu qofaafiin furadhe dubbiin gaa guddattee farratti hin fe'anii hangara naa guddifadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله والله دوغا ربي دبچوف علمي ربي بكم نخاه جرتي دبين قام مغرفچو برن جرت guyya tokko obboleessi keenya barsiisaa Abdulaziz as jirani gaafa isin dhuftanii ta'e isin dura ijoollee takka dhufee ture ustaazota arra nu bira dhufa jee gaafa itti himu nama gurguddaa tokko dhufu jira jennii isin booda nama biraa eegaa turan boodarra kanuma bar jennee itti himne ajaruma kana ustaazota kanuma ennen akkasi firraa waan ni jennoof ta'e gaajee firraa gattaa hin baana dubbiin akka baraa isanii qaama namaatiin namni madaalamu ilmiin keessa galti malee gubbaa namaan galtu waan akkasiiti rabbi ammallee qaama keeysan gubbaa teessan ilmiin isin haguutu isiniin jenna ustaazonni as dhuftanii ulaaltaniis halee isaas gaafa nu gargaartan namni hundi asitti argameetimi kan nu gargaare hedduun keeysan asitti argamtaniiti waan asi gartan san biraan geeysanii abshiru waan isin agartan san akkuma waan nuti sagarreeti rakkoosa wajji furre isiniin janii obboleeyyan keenya kabaa jiran kadhihaa ka'as jiran kafagoo hundi isaanii hirmaatanii hirmaachisanii bakka tanarraa geenye egarabbiite jechuudha bakka tanaan nu geeysan egarabbiite arrallee isaan sana akkuma obboleessi keenya billoo roobaa yaadatee nurraa dubbate anilleen asumaan isaanillee bakka jiranitti galatooma jechuun hin barbaada barattoota keeysaanillee gamtaa fi dhuunfaadhaan ustaazota barattootaan hundummaan keeysanuu nu galatooma rabbi galata keeysan jannata haa godhuun isiniin jaa namni fi walii qabeenya wal haa jabeeffannu waliin boochisu namni fi waliin boona walirraan boonu waliin boonaan baana wal boonsisaasi hedduu nu boonsiftan hedduu isiniin boonne egarabbiitii nu jiraadhaan isiniin jaaba asumaan nashiidaa gabaabduu tana asumaan isinlee geessinneeti nagee warra qilleensaa dhaammanne gamtaanii moosundumti baalatooma markazootii martii horaa durooma ustaazota barattoonnis wayyooma ilmi maraahuu baradhaa rooma warri qilleensa martiin wayyooma kumkuma galatooma kumkuma galatooma isiniin jennee jira Saifuddin ogudaka ora بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أبوليين كي وري بكا غرغرا جراتني أستي أسنودا وجاجر تنندي خيسانو أكسم وري أسواجي جروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمين جيشا السلام ورحمة الله وبركاته مني شيخ خينيا شيخ محمد توفيق خان إجار ميرة توري أس جهة جرا بكي سنجر تنتنا جهة جرا أس خان جهة نس إسنيني إجرب بيتي أمالي وان نوبر باتشيسو تمرو راف كوبي دا أكي سنجتن أبدي بريدا إسنير راكمنا ربين hanga tarkaanfii as dura tarkaanfattan irratti obboleeyyan qabsoon isaanii tarkaanfiin isaanii ejjennoon isaanii as keessa jirtu hunda isinirraa qeebalee rabbi isin haa milkeessu isiniin jecha ammallee immoo akka faana turroon isiniin jechuu barbaada haasawa ustaazonni keenya na dura godhanii turanii ani haasawa
dheeraan qabu as jiraachumaan isin hubachiisu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أردفتو خينيا أستاذن كينيا عندي خيسانو غلطو ما يجا أستاذنا سلين نما بكا خان أكاتا نوتي أسلو فوداف بكتنا أكاديك غرمتو سبب نوتي توري أستاذ خينيا كاليف غاري أتلين أستاذن كينيا خارس تركمتن اللين براتون نور جيوان ندوبة جرولين ولمانو غلطو ما إسنين جننو ليني نول فادا غلطو ما namni waan dubbatu qabu yaada qabu jiraate tumtanii jirtanii